Biyya lallabaa godina Harargee Lixaa jalatti kan argamu magaalaa Baddeessaa keessatti biiroo waldaa duukaa bu'ootaa qaama hin beekamneen saamamee jira. Kun oduu ijoo yeroodhaaf qabannee beektuu birratti isiniif dhiyaanne waan ta'eef bal'ina isaa akka itti dhiyaanutti isiniif dhiyaatee jira. Amma xumuratti nu hordofaa. Waldaa duukaa bu'ootaa Wiirtuu Harargee Lixaa damee Baddeessaa irratti gochi saamaa fi balleessii qabeenyaa hammaataan raawwatamuun gabaafame. Akka maddeen keenya gabaasanitti guyyaa kaleessaa guyyaa torbaa baatii 6 bara 2018 sa'aatii booda qaamni hanga ammatti eenyummaan isaa hin beekamneen kutaalee wirtichaa 2 cabsuudhaan qabeenyaa fi ragaalee murteessoo ta'an saamee jira. Qabeenyaaleen saamaman keessaa meeshaalee sagalee guddistuu yookaan immoo montaarboo, kitaabota, uffata faarfattootaa, ragaalee yookaan immoo galmeewwanii fi dookumantiiwwan wiirtuu bu'uuraa ta'anidha. Gochi kun wirticha irratti miidhaa guddaa kan geessise yoo ta'u, ragaalee waggoota hedduuf gurmaa'an baduun tajaajila damee irratti gufuu uumee jira. Bulchiinsa wirtichaa dhimma kana qaamolee dhimmi ilaaluun kan magaalaa Baddeessatti kan gabaase yoo ta'u, qorannoon jalqabamee jira. Hawaasni naannichaa meeshaalee kanneen yoo argitan yookaan immoo namoota shakkisiisoo yoo qunnamtan hatattamaan buufata poolisii dhiyoo jiruuf akka gabaastan waamichi dhiyaatee jira. Sagantaan keenya kan hangammaan tanaa Tor Miidiyaa Beektuu irratti hordofaa turtan kanadha. Yeroo itti aanu immoo mata duree biraatiin yookaan immoo dubbiiwwan ijoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf ta'a, nagaan jiraadha.